TikTok ijoolleen Oromoo kan TikTokii kana fayyadaman kan amsaadhaas miidhamuu barbaada ijoollee sun qabiyyaa keessa jirtu akkamitti sagalee ta'uu dhabdan akkamitti asirra waa'ee ijoollee kanaan lafa guutuu dhabdan guyyaa mar asirratti ijoolleen mana hidhaa keessa dhumaa jirti. Ho'asaan gubattu kiristaana uffatte ho'asaan gubattu atoo nama uffiftaatuun isiin hin maltu rakkoon si mudannaan kan qullaa dhaabattu. Kiristaana uffatte ho'asaan gubattu. TikTokii kanarratti argamtan dhiifama wajjin mee ilmi namaa maaltu kan uffatee mana hidhaa keessatti kanaan nama du'e keefananii nama jiru kana itti uffisanii halkan bulchaa yeroo kanatti qorri Kiristaana uffatte ho'asaan gubattu. Rakkinni lammii koo baay'ee na dhukkubee kiristaana uffachuusaa garaan na dadhabee yaa rabbi harka koo ol qabee. الله رب العالمين الله رب العالمين يموت من كيزنا العالمين Furi rakkoon isaan qabee rakkinni lammii koo baay'ee na dhukkubee kiristaana uffachuusaa garaan na dadhabee yaa rabbi harka koo ol qabee lammii koo nuu furi rakkoon isaan qabee lammii koo nuu furi rakkoon isaan qabee. Rakkoon biyya lafaa numarratti taate fakkaata wanni kun yoo qalbiin ilaalte kabajaa mulqabnee biyyarraa rihamne bakkayyuu rakkinni nu irraan fagaanne biyya alaa baanus waan nu jalaa nafne biyya alaa keessatti wanni nu mudanne kan dur caaluu malee waa takkan irranne sagalee nuyyinus takkaan dhagaamne rakkinni baranaa takkaan mudanne nyaataa fi dhugaatii waan uffannu dhabne feestaala uffanne ho'asaan gubanne feestaala uffanne ho'asaan gubanne atoo nama uffiftaatuun isiin hin maltu rakkoon si mudannaan qullaa kan dhaabattu. Kiristaana uffattee ho'asaan gubattu. Ijoolleen TikTokii kanarratti argamtan dhiifama wajjin mee ilmi namaa maaltu kan uffatee mana hidhaa keessatti kanaan nama du'e keefananii nama jiru kana itti uffisanii halkan bulchaa yeroo kanatti